أتي الجولا جولا هذا كي سأقول سبوتنا نندا ميديا ميرنا دينا ሶስተኛው እንደገና ቀጠለ ሙጫንኬ ቦዲ ረዳን ዲሳማይክ شما كنت تدفتوا كيف كرتين نجيكين سناكو ويجلس فيديو برات ورد تدي منيجرا فيديو هنا تكبرتنا كمدة بيجود دايس راجع أنا مش عارف كنا فارت تتوجهتن سبسكرايب قوتشين نجتنا مرتون نوتيفيكيشن تقاسي شور بعد يادو كواتن كومنتي بريسا كرمات تنفعنا تروح برتيجا وايد جاي يقول ناس وبنيتو يجون أكول فوفتي نما سيول فيس مكاسا كين تجرو أبولو أكاسين هنجن مو وجنجرا في هنجرو سواد دبتين قبل دكتور كفارتي وليلا لتر رمو كتالا مفانجت إفهم تجرا سنرتي مالكتي وليلا لا أباول فيس يوكين أباي سيكس قول إبادسي نموت بايا سوشيال ميديا رتقدي ساني فيسبوك مكاساني تبناني يوكين مكان مكان دفوتو جنكي جرون فيسبوك را واراب ساجرني ساجر ما ترى ودا إسحاق دساني ولي جرلا دعاجرتو أدبا فنشورا وانا منو دساجرورا دعاجرتو نمو فلنا جتشورا سرتي عصوبنا سليف نفعنا ترى. دوالي في أني بقى قرأت بادران ما قرأت بادرا بطنا بكين ناني قرأت بادرا قرأت بادران جرين إننا إيجا هكا قوتوري كوريتش مكاتو كوري كوريتش تو كمكاري كوكا وجين بتبتي دوجين ما الفريدة جري كوريتش مش أباسا مش عارف كيسا باسيدا أوكي إننا maal jira manjareen kookaa fi kikniini sana gurguddaadha mana yaalaa deemi bitiiti walitti batabbate dhugi birrinsii gashaati dooktarii bukkee dhaqeeti na keessaa baasaa jedhe malee dhuftuun jedheen dhugaadhaan nu fudhe narrattis hin dawwaliin jedhe jennaan ani garuun jedheen sirrattis hin dawwaluun jedheen sin barbaadus hin jedheen mucaa kana naa laate taanaan waaqayyo warra wajjaa dheeraan dhowwataa warra manila fariyaa saaniga meeqa dhabee waldaa raraabata jigaayo keessa inni kana pireedii dhaabee inni kana keessa kaa'e lubbuu koo baasuun miti maqaatti naadha obsisuufidha hin baasuun jedheen waan tokko walii galade hin baasta taanaan arrayyuu si bugdaan jiradhe hin baastu naan jetta taanaan immoo hin dhufuudhe. Jigaayo malaka taate beektaadhi ati gola haadha kee keessa dhufee si bulchuun nan danda'a miidiyaa meeqaan na beekaamin jedheen. Jigaayo afani funyaan gidduu gootee ilaalinati gola haadha keessa nasi bulchuun nan danda'ani miidiyaa meeqaan na beeka namoonni baay'een iddoo guddaa naa qabu nan beeka kanaafi si kadhachuuf jira osoo hin taane ilmoo namaa ta'uu ishee itti gammadiiti waama dabukkee dhaabbattu yookiin immoo akkuma dhugaasaa namni Oromoon yookiin abbaan keenya haati keenya namoonni ol ta'an baran malee akka beekan naa godhi malee addaggee nan taasisa dararaa situmsa salphisee akkuma salphatti kan maraa kun balleessini jedheen jennaan lakkee jennaan mucaan kee shawaalixaa anaa baakkoodha. Shawalita? Anaa baakko tibbee. Shoboka manni isaanii mana isaanii asba taa'een kaalkuleetii hojjedhee fideen footoo laadhee fiyyennaan amma mana haadha isaaniitti na bayyanitti mani. Abbaan sukunoo dhukee jira abbaa faatii wal fuudhanii achitti barannatti fide mucaan hin beeku abbe. Isaan achitti wal fuudhanii gargar ba'anii jiru abbaan dhukee jira haati baakko jiru shoboka jiraata manni isaanii waldaamuun wangilii bukkeedhaan jedhe. Singeessaan nam dhiisin hin geessin kana hordofuus hin naqu garuu saala mucaa kanaa asra saawundiidhaan ka'een dura adda baasaa jireen. Asra saawundiidhaan gaafa kaatu. Dura adda baasu malee mucaa kanaan barbaaduun jedheen. Dhuguma durba taanaan murtii du'a irratti fudhatan mootummaa waaqannaa malee jedheen. Addanaa baasaa jedhee gaafa sana gaajjaa shangaluufidha. Addanaa baasaa maaliif taraa geessite. Na ciibsanii maaliidhaan jedhan yaani garriifni waan mucaan kee nagaadha sirriitti jira fayyaadha waan tokko rakkoon hin jiru jechaa deemu dhumarratti waa'ee nagaa waa'ee maaloo ishee miti kan man ganan barbaadu. Saaluma ishee duwwaan hama jechuun eegaa daqiiqatti sana innaan dooktiin faa mucaan kee boodhi irra jesaa maayikii. Gammadee jechuudha. Maaliif kana gammadee ilmoon dhiiraa baddeen baddu. Mucaan koo utuu maal akkanaa ta'uu barbaada beektaa maal akka taatu barbaada beektaa marii. Eettimi. Ala sitti ma dhaggeeffadhu Oromoof dubbadhu.
Oromof dubbadhu. Oromof ko yaada sagal mangay. Haadha garaan ta'in haqa dubbadhu. Biriirratti hin du'in. Jechuun barbaada. Mee carraa kanatti fayyadamte isa kana akkas jenne yoo dabarre carraa kanatti fayyadamte namoota kanaan dura si gargaaraa turan si bira dhaabataa turan bu'aa ba'ii baay'ee keessatti. Odoo kiyyaa viidiyoo ijjigaa yoo wajjin wal qabatu kana fakkaataa dhugaa jiru kana dubbattee jirte jechuudha. Namichi sun dhiisee badeera jechuudha. Viidiyoo dura irratti akka inni wajjin jiru yookiin akka inni dhiisee bade waan dubbatamee jiru. Viidiyoo lammaffaa kana irratti namichi dhiisee deemeera. Erga deemee mucaa kana baaseeti kan inni isee qoricha liqimsiiti baasii mucaa kana yookiin of keessaa baase yookiin ajjeese jechaanii ture jechuudha. Immoo da'uuf deemaa jirti waaqa nagaan isee hayyiku. Kana wal qabatee sooshaal miidiyaa irratti abbaan ulfeessu suni suuraan hin baane. Maqaasa himte malee seen maqaasa hanga kaakayyuutti biyya dhaloota hunduma isaa himatteetti garuu footoon isaa ba'ee hin jiru. Fakkeenya footoo kana ilaala. Footoon kuni kanaan dura isee wajjin interviyuu godhee qaba namichi kuni faarfataadha. Hojii wangeelaan hojjetaa yuutuuberiidha tiiktookii dirisa sooshaal miidiyaa baay'ee fayyadamaa jechuudha. Innaa namni kun kanaan dura akka tasaa isee wajjin viidiyoo hojjetee yookiin isee interviyuu godhee isee gargaareetu wajjin footoo kee qaba jechuudha. Ofarratti immoo iseen nama guddaa gibbidaadha jettee jirti. Gaafa jiru fiizikaali isaa namicha kanatti waan dhufu jechuudha. Haasaa seera namni tilmaameetu namicha kana yookiin Singer Amaanu'eelidha jedheetu fudhateetu sooshaal miidiyaa irra raabsamaa jira. Kuni dhibbatti sobadha jechuudha. Illee barumsaa salaabii galee iseetti bilbilee adda baaseera jechuudha. Kanaafuu namni ulfeesse namicha kanamti jechuudha. Iseen beetti gara fuulduraatti footoo isaa yookiin viidiyoo isaa waraqaa eenyummaa sanduuqa isaa baasuu dandeessi maaliif ofirraa waan qabduufi jechuudha. Deebiis immoo namicha kana maqaa feesbuukii irratti bananiitu isa fakkeessanii kan inni sooshaal miidiyaa irratti poostii gochaa jiru jechuudha. Taakkalaan kun lisee suura yookiin feesbuukii ittiin baneetu waan barbaade poostii gochuu danda'a. Fooloowersii baay'ifachuu fi yookiin ajandaa uumuu fi yookiin sooshaal miidiyaa irratti seenaa tapha akkasiitu jalqaba jamaadhaan dhufame. Feesbuukiin banama meenshinii ta'a fooloowersii guuramaa jechuudha. Sanii fi namichi kun isa ta'uu dhiisuu danda'a. Dhugaa isaa seetu beeka waan ta'eef waan taane farsoon sirrii miti. Mee viidiyoo Amaanu'eel laayivii irratti isa interviyuu godhee dhaggeeffannee Akkalee safarraa argaa jirama. Waan baay'ee darbii dhufee waan baay'ee baran umurii baay'ee jiraate jettee torbaffaa koo barana darbii dhufee barana 2015 guyyaa gaafa 13 ji'a 4 darbuun dadhabee maaliif darbuu dadhabee mucaan kuni silkii koo mucaa waan hagaloo hoteela piyaasaa keessaa kan hojjettu safara piyaasaati jechuudha. Finfinnee keessaa kan hojjettu isheerraa fudhatee silkii naadawwala. Kanaafuu kunoo Amaanu'eel namni isin sooshaal miidiyaa irra farsaa jirtanii bilbilee gaafatee laayivii galee dhugaa isaatti himaa jirti jechuudha. Akka isaan ta'e kana ragaa godhatanii sirraa hubachuu dandeessu. Ani fakkaatu battee jirtan akka sirreeffatan isin jechuu barbaada gara viidiyoo biraatti darbina. Geerarnuu jedhu geerarsoo aadaa keenya. Geerarsoo aadaa keenya. Geerarsoo aadaa keenya. Geerarnuu jedhu geerarsoo aadaa keenya. Gurguddaan geeffata. Gurguddaan geeffata. Xixinnaan qalbeeffata. Qabannaan arooressa. Xiilloon laga booressa. Ilma baansaa sooressa. Galee baadu booressa. Warra gabateen baadu. Warra camadee laatu. Gurraatiin gadi jechuu. Booraatiin olii jechuu. Goomataa olii jechuu. Gindii gagamaa muru. Gara jallatee turu. Ittiin bajjiin kuru. Adiif diimaa gurguru. Gindiyya gomboolee ko. Maacidiyya shooxee ko. Sinna baasa booree ko. Qabannaan arooressa. Xiilloon laga booressa. Ilma baansa sooressa. Galee baadu booressa. Warra kattaatti yaasu. Warra baqsaatti nyaatu. Warra kutaa uffatu. Warra dhugaa dubbatu. Sooressa maaf jibbitu. Isa dhabeeblii keessa. Miqqeenyaa maaf jaallattu. Hidda namaaf fageessa. Biyyaan nama balleessa. Ijoollee tamaarsa. Akkuma tarfaalata. Ayyarii caraansisa. Waaqanuu hiilaashisa. Waaqayyoon jigii malee kan jala deeman iba. Laftiin foottoqii malee kan irra deeman iba. Maksala geerarsa kana baay'ee man jaaladha keessumattuu geerarsa namoota durii yookiin wantoota durii geerarsa durii namni fuudhee geeru baay'ee manatti tola. ይህንን ቪዲዮ ስመለከት የተደበላለቀ ስሜት ነው የተሰማኝ። ይህች የምትመለከቷት እናት በካንሰር ህመም ምክንያት ጸጉሯን እየተቆረጠች ነው ያለችው። ጸጉር አስተካካዩም የራሱንም ጸጉር መላጨት ጀመረ። ቢኮዝ በጸጉሯ መቆረጥ በጣም እያዘነች እንደሆነ ሲሰማው ህመሟንና ሐዘኗን ለመካፈል የራሱን ጸጉር እንደምትመለከቱት እየላጨው ነው። ጓደኛው መጣ። የኤደን ሐዘን ደግሞ እኔ መካፈል ፈልጋለሁኝ እያለው ነውና እንደምትመለከቱት እሱም ጸጉሩን እየተላጨ ነው ማለት ነው።
እቺ ደግሞ እናት እንግዲህ ያለቀሰች ነው እንግዲህ በፍቅራቸው በጣም ተገርማ ነው ሶስተኛውም እንደገና ቀጠለ ማለት ነው የሰውን ህመም መካፈል ማለት እንደዚህ ነው ኩምባይ የሆነ ተተለ ማልፊ ጀኒ ሰው ለኩባ ካንሰሪቲ ሪፌንስ ያደቻርቲ ስብረ ሪፌንስ አደት ሰነቲሞ ገደጅ ሞት ደጋሜ ገዳይቲ ገደሰ ይሰና ሂረቹ ፍለጋ ካኒሳ ሪፌንስ ሳኒ ሱዱክ ሀደተ ይችላ ሲጀጀበ ሱፊ ኦፊን ጃራት ተገርሲዞ ፊነሙማ ተደጋሜ ካኒሳ ጉደን ነው ቪዲዮ ባይበም ዘጉዳ ቀቡላ ሰኒ ሆርዶርሶት ከያ ቪዲዮ ሲልካዲ ከነፈካታ ከቲቦርታ ቪዲዮ ዳንስ ሲራቀባ ነሞቻኒ ከና ፋራታቶ ይታን ሰብስክራይብ ጎቹ እንደገትና ይሮበራ ቪዲዮ ብራቴን ጉርት ደብርቲ